Haarotumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Malamaaf digdamaa eegaleera. Dhimmi yaala ijaa dhorkamoo obbo Baqala Garbaa fuulleeffannaa keenyaarraati. Baay'ee dhukkubeenaan mana yaalaa deemee marfee fudhate. Marfeen kun ija isaa keessa kan inni waraanamu. Hagamammoo dhukkubni sun ulfaataa akka inni ta'eyyuu inni kun namatti himuu danda'a. Haadha warraa obbo Baqala Garbaati booddee bal'inaan itti deebina. Magaalaa Adaamaatti keenyan jigee lubbuu namoota 4 galaafate. Isaan booda Oromootti gad deebi'ee iyyuma dhageenye nu torbaffaa buunee dhumnee gaafa laallu irratti gad jigee jira. Ajaja mana murtii raawwachuu irratti rincichi poolisiin agarsiisu balaa akkamii qaba? Manni murtii hoo maal gochuu danda'a? Yaada ogeessa seeraa qabna. Ani Baqqalaa Toomaatii haga xumuraatti nu waliin tura. Magaalaa Adaamaatti ijaarsi gamoo of eeggannoo malee ijaaramaa ture lubbuu namoota 4 galaafate. Namoonni 4 hojjettoota humnaa yoo ta'an namoonni biroo 3 ammoo miidhaan irra gahee wal'aanamaa jiraachuu bulchiinsi magaalattii beeksiseera. Adaamaa akka jiruu fi iddoo balaan kun mudate dhaqee ka ture Waahilli koo Buzu Warq olaanaa kana naan jedhe. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa jedhamutti gamoo abbaa darbii 7tu ijaaramaa jirutu jira haaraa. Isa maddiitti babal'isuudhaaf kan fudhatame manni jira ture. Mana sana girgiddaa yookaan keenyaa isaa gara kaanii irraa diiganii kan gara ollaa isaaniitiin jiru akka dallaatitti hambisanii ture. Keenya santu jigee namooti achi jalatti dallaa biraa ijaaruudhaaf hojjechaa turanii. Keenyaan sun dheerinni isaa haga meetirii 8 akkana hin ta'a kan iddoo sanarratti dhaabbadhee argetti. Namooti 6tu bakka sanitti hojjechaa ture. Abbaan qabeenyaa gamoo sanillee akka achi ture namoonni achi ture sunnatti maniiru innillee miidhaa salphaan akka irra gahee fi cinaa sana waan hin turre baay'ee akka miidhamnedha. Namoonni 4 battaluma sanitti lubbuu isaanii darbee namni 3 ka ta'u immoo akka achi jara baraaramanii ta'us miidhaan qaamaa akka irra gahee kan natti himanii. Garuu miidiyaaleen gamoon guddaan akka jige wayiitti kaasaanii ka jige garuu dallaadha malee gamoo gamoon sun akkuma jirutti jira. Gamoo abbaan darbii 7 mana moofaa sana guutumaan guutuutti diiguun odoo isaanirra jiraatu akka dallaatitti waan hambisaniif jecha manni moofaan sun yookaan dallaansaa kan gartokkee tokko jechuudha isatu jigeeti kan nama miidhe. Namoonni miidhaman namoota akkamiiti? Namoonni suni hojjettoota humnaati. Namoonni du'an 4 isaaniitu dhiirota. Namoota achi jiran hojii humnaa sanirra kan turan dhiirota kan miidhamanis namootuma hojii humnaa hojjetanidha. Iddoon dhaqe sanitti kan of eeggannoodhaaf godhatanii kan mataa irratti godhatan fa'aa wanni tokko kan isaan achitti kokkufee jira innaananii tureetiin dhaqee balaan sun naannoo isaa 4tti ga'een waaree booda iddoo sana kan ilaale. Iddoo sanatti namni hojii humnaarra ture gamoorra hojjechaa ture mucaan ani dubbise kun inni waan achitti ta'e hundumaa ilaalaa ture eegasiis waan ture natti meera. Maqaan koo Ibsaa Ayyaanaan jedhama. Yeroo balaan kun ga'een torbaffaarran hojjetaa ture gubbaarra. Kazaa lafaanuu seeraamikii furannee achi ol ba'aa jirra. Ajjalaa immoo ganabba'uudhaaf natti fakkaateeti girgiddaa kana ganabba'uudhaaf qorqoraniiru jalasa. Isaan booda Oromootti gad deebi'ee iyyuma dhageenye nu torbaffaarraa buunee dhumnee gaafa laallu irratti gad jigee jira. Irraa kaasuudhaaf yeroo isinitti fudhate moo namoonni kun lubbuu isaanii akkam ta'e? Irraa kaasuudhaafis yeroo nutti fudhateera. Eega nu irraa kaafne jedhee ijoolleen gurguddaamaniiru. Mana moofaadha durumaan kan ijaaramee turedhan. Gara biraan ganabbaanee achi ol baasuudhaaf isatu irratti gad deebi'ee irratti jigeen. Hiriyoota keetii warri kun hin beektaa? Eenyusaan hin beeka wajjinumaan hojjenna bara. Gidduutti ammoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Manni murtii aanaa magaalaa Bishooftuu barsiisaa yakka gudeeddii barattoota isaa 3 irratti raawwate hidhaa cimaa waggaa 14 adabe. Barattoonni 2 ka ganna 7 yoo ta'an tokko ammoo ka ganna 8 ta'uu kominikeeshiniin magaalaa Bishooftuu beeksiseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa haaraa 11ffaa Lammii Kuraa jedhamu dabalate. Kutaan magaalaa kun qabiyyee haaraa osoo hin taane lafa kutaalee magaalaa Boolee fi Eekkaarraa fuudhameen ijaarame jechuun EBC'n gabaaseera. Sammuu namaa si'eessuu kookeen jedhamu qabatanii Biraazil Sao Paulo irraa Finfinneetti imalan 14 buufata xiyyaaraa Booleetti qabaman. Namoonni kunneen lammiilee Naayijeeriyaa fi Biraazil ta'uunis himameera. Manguddoon Aljeeriyaa ganna 73tti Yuunivarsiitii Moostagaaneem irraa eebbifaman miidiyaa hawaasummaa irratti leellifamaa jiru. Adde Yaaminaan waggaa 3 erga barataniin booda seeraan digirii jalqabaa argatan. Hidhamtoonni 900 mana hidhaa Baaha Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa miliqan jedhan qondaaltonni biyyatti. Hidhamtoonni kunneen erga gareen fiinxaleeyyii amantaa Islaamaa mana hidhichaa haleelaniin booda kan miliqanii oduuleen gaggabaaboon isaan kanneen.
Nuti wayita ceenu qaamni raawwachiistuu mootummaa ajaja mana murtii fudhatee hojiirra oolchuu dhabuun daran yaaddeessaa ta'uu fi biyyattii gara seer-maleessummaatti dhiibuu akka danda'u ogeessi seeraa fi pirezidantiin duraanii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Tashaalaa Barraa BBC'tti himan. Guyyaa kaleessa manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa nama siyaasaa obbo Lidatu Ayyaaleew akka gadi dhiifaman irra deebiin ajajus poolisiin gadi hin dhiisne. Haaluma wal fakkaatuun namoonni siyaasaa mirga wabiin akka gadi dhiifaman yoo murtaa'u poolisiin gadi dhiisuu diduun mul'ataa ture. Kuni hagam yaaddeessaadha akka jedhu gaaffii koo jalqabaa obbo Tashaaleef dhiyeesse. Akka malee yaaddeessaadha. Akka ammaa ta'een beeku. Akka ammaa jabana dargii gara 1974 gaafa dargiin shibbir jedhee nama ajjeesaa tureyyuu akkas hin taane. Ajajni manni murtii gaafa sanallee kabajamaa ture. Mana murtiin duubattidha nama ajjeesu. Badii amma geessan sana namarraan ga'u malee ajajni mana murtiitiin hin turre. Manni murtii ajaji jennaan raawwatama ajajni mana murtii. Gaafa dargii hamaa sana jechuudha. Sirna Ihaadig keessattis darbee wanti akkanaa hin ture. Garuu akka ammaa ta'ee hin beeku. Isa faranjoonni unprecedented jedhan sanaan ammaa kun jechuudha. Ta'een beeku wanta akkasii. Mana murtii difaayii gochuun mana murtii waan ajaja harkatti diduun abbootii seeraa ajaja kennan waamanii qoratanii sodaachisanii kunoo namoota gabaasa adda addaa dhageenyu qabatamaadhaanis abbootii seeraa irraa kan dhageenyu ogeessa seeraa irraas kan qulqulleeffannee harkaa qabu namnis kan beeku bal'inaan kan gaggeeffamaa jiru akkasii hamaadhaan miilana akkas ta'ee hin beeku. Maalidha balaansaa akkana ta'uunsaa biyya irratti balaan qabu maayini? Yeroo in the short run yeroo ammaa mirga namaatu sarbamaa bal'inaan gaggeeffamaa jira waan ta'eef jechuudha. In the long run yeroo dheeraa keessa garuu namni waa'een olaantummaa seeraa jedhamu kun waan aadaati. Namni kana booda gara seeraa akka hin deemne godha. Seerarra akka abdii kutatu godha. Seerarra abdii kutatte jennaan sirna seeraa deemsa seerarra namni abdii kutatte jennaan gara mana murtii dhaquun gatii hin qabu jedhee amane jennaan biyyattii sana keessatti anarkism siivil woor ni jedhamu amala akkasiirraa madda jechuudha. Mootummaan akka mootummaatti wanti inni provide godhu wanti inni uummataaf kennu komodiitiin isaa inni guddaan sirna seera tiksuudha eegsisuudha nageenya eegsisuudha. Kana hin jiru jedhee uummanni amane jennaan balaadha jechuudha. Olaantummaan seeraatti hin jiraatiin biyyi jiraachuu hin danda'u. Biyyi kan hundooftu biyyi kan hirkattee dhaabbattu olaantummaa seeraatti seera mootummaan seera baasaa namuu seera sana jala deema. Kana dhabamsiifte jennaan mootummaan akka mootummaatti iyyuu of dhabamsiisee jechuudha. Suusaayidal jedhan sana jechuudha. Mootummaa uummataa isaaf iyyuu biyyi akka biyyaatti hin jirtu jechuudha. Manni murtii maal godhuu qaba? Akkamittiin murteessaa raawwachiisa yookiin immoo akka hojiitti hiikamu maal godhuu qaba manni murtii? Manni murtii tarkaanfii barbaachisaa hunda fudhachuu qaba. Seerri kanarra kan jedhu tarkaanfii barbaachisaa jechuun namicha isa gadhiisuu dide mootummaa keessa mootummaan caasaadha qaba. Poolisii yoo ta'e kan gadhiisuu dide poolisii sana waamee akka inni gadhiisu ajajuun irra jiraata. Abbaa alangaa yoo ta'e abbaa alangaa waamee akka inni dhiyeessu gochuu irra jiraata. Abbaan alangaa inni aanaa irra jiru yoo dide isa sadarkaa zooniitti jiru waamee ajajee akka inni ajaja mana murtii raawwachiisu ajajuun irra jiraata. Yoo inni dide isa sadarkaa koomishinaraatti sadarkaa biirootti jiru ajajuun irra jiraata. Yoo inni dide darbee ministeericha waamee gaafachuun irra jiraata. Ministeera haqaa ta'uu danda'a. Muummicha ministeeraa ta'uu danda'a yoo dubbiin isaa hammaate. Hammasitti deemuun irra jiraata manni murtii. Namichi sun haa hidhamu jechuu mindaa isaanii qabu. Mindaa poolisii akka jirutti firiis gochuu danda'a. Amma kanatti ajajaa ture manni murtii. Gaafa kana jennu manni murtii aanaa abbaan seeraa aanaa tokko humna akkasii hin qabu taanaan ajaji kenne sana raawwachiisuuf humna akkasii hin qabu taanaan olaantummaa seeraa miti manni murtii jira jedhanii haasa'uun hin danda'amu jechuudha. Xumura irratti shororkeessummaan himatamanii mana hidhaa akka jiran durataa aanaan koongirensii federaalawaa Oromoo Baqala Garba dhukkubsatanii yaala argachuu dhabuun daran nu yaaddeesseeraa jedhu maatiin. Ija isaanii kan dhukkubsatan obbo Baqala Garbaa manni murtii hakiima dhuunfaan akka yaalaman ajajullee manni amala sirreessaa raawwachuu diduu abokaatonni isaanii ni himu. Abbaan alangaa federaalaa gamasaan dhimma kana quba hin qabu jedhe. Kan haati warraa obbo Baqala aadde Haannaa Raggaasaa jedhaniin haa eegallu ka dubbisee Buzuu Warqolaanaati. Iji kun akka hakiimiin yookiin doktoriin isaa nutti himetti humna arguusaa persentii 50 hir'isee jiraanii jedhe. Kanaaf immoo kana addaan kutuu hin qabdu ji'a ji'atti fudhachuu qabdaatti hin jedhamee gaafa ji'a isaa gaafa dursee ittimee gaafa inni yaalamuudhaaf qophaa'ee ka'u galmee keerra hin jiru mana dhuunfaatti yaalamuu kan jedhu hin jiru. Barreeffamee hin jiru wanti nu bira ga'e hin jiruutti hin jedhu manni sirreessaa inni qaallitti lafti hin jiru. Naani waan kana jalqabeera si'a lama deemeera amma kun sadaffaadhaan deemuuf jedhaan kun ikkoo jalqabumaa qabee wanta iyyamameedha mana murtiitti immoo
dandeenyaan mana dhuunfaatti yaalamuu danda'u kan jedhu murteeffameera. Kanaan kan ka'een yaalamuu jalqabee maaliif na dhowwitu jedhee waraqaa kanaan dura ittiin yaalamee risiitii isaa hundumaa fuudhee agarsiise. Amma manni murtiidhaa nuuni hin geenyetti nuti kana hin beennu, nuti ofiinis geessuu hin dandeenyu, ni asitti sineef eeguudha jedheenaan bakka ishee warra hooggantoota keessan naaf waamaa isaanii wajjin naasa'aatti jedhe warra hoogganaa sana immoo hanga kaleessaatti meerre waan itti naasa'an miti. Amma dandeettiin arguu isaanii parsantii 50 hir'ateera kan jedhaniin ija isaanii lamaanudha moo ija isaanii tokko? Ija isaa tokko. Duumaanuu kan dhukkubu ija tokko ija gara bitaati parsantii 50 hir'iseera ittiin jedhe doktoriin. Kanaaf dhimmoo kana yeroo isaa eeddee hin fudhattu taanaan ammas humni arguu dadhabuusaa kun parsantii isaa dabalaa adeemaa ittiin jedhe. Yaaddoo akkamii qabdu isin akka maatiitti? Nummaa yaaddoo guddaa qabna ilaalimee wanti kun jalqabas kan inni itti isa mudate manuma sanatti. Isa duraa sana yeroo hidhame naannoo waggaa 7 achitti kan inni qabame. Isa lammata hidhames achumatti kan inni baay'ee dhukkubeenaan mana yaalaa deemee marfee fudhate. Marfeen kun limmoon kun ija isaa keessa kan inni waraanamu. Hagamammoo dhukkubni sun ulfaataa akka inni ta'eyyuu inni kun namatti himuu danda'a. Baay'ee yaaddoo qabna nuti. Guyyaadhaa guyyaatti yeroo dhannu kan nuti isa gaafannu isuma kana. Wanti kun ka'umsi isaayyuu dhiibbaa dhiigaatiin binaasaa sanarratti dhiigi dhangala'eeti. Hammam akka dhiibbaan dhiigaasaa sunis baay'ee ol ka'ee sadarkaa hamaarra jiruti isa kana inni namaa ibsuu danda'u. Abukaatoo obbo Baqala Garbaa keessaa tokko ka ta'an obbo Tuulii Baay'isaa manni amala sirreessaa sababa uumee maamila isaanii yaala dhorkaa akka jiru himu. Dhimmi fayyaa obbo Baqala Garbaa sadaasii 15 guyyaan beellamaan mana murtiitti dhiyaatan haga gahutti waan turu waan hin taaneef mana murtii dhimma isaanii harkaa qabutti iyyata galchuufi jedhan. Komishinii poolisii federaalaa gara mana qulqulleessaatti yookaan darban kan dura waajjira poolisiitti argachaa turan mirgi isaanii akkuma itti faalma darbuu qabaa jedhee manni murtii ajaja kenne. Isaan garii sababa maalii dhiyeessu manni murtii olaanaa ajaja nuun kenne waan ta'eef kana isin raawwannudha. Kanumaan gaafa isaa mana murtii olaanaatti dhiyaatan manni murtii olaanaa fakkaatu walila duraatiin mana yaalaa fedhii isaaniitti akka yaalaman jedhee ajaja kennee jiru. Dura ajajni mana murtii nu qaqqabnee kan jedhudha. Oodammoo ajajni mana murtii qaqqabee jira hangammaatti sababuma adda uumanii mana yaalaa isaan barbaadan. Kanaafuu kun nuuf raawwatan yaala gahaa argachaa hin jiranii jennee jettu beenu otoo dubbatoo dalee raabafaa miti kan yaala dhabee jiru shantatiin sababa yeroo qabamu rukkutanii fi amma ammaa gurrisaa teessina dhaga'an jiru. Haamjaanis yeroo daddana dhukkuba kan jedhu qaba. Dhiibbaan dhiigaa jiraa sukkaalli jiraa kan haamjaadha. Isa kanas manni amala sirreessaan raawwachaa jiru. Dhimma dhukkubsatanii yaala dhorkamuu obbo Baqala Garbaa irratti yaada akka nuuf kennan hoogganoota mana amala sirreessaa argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee abbaa alangaa itti aanaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa federaalaa akka ta'an obbo Fikaaduu Tsaggaa dhimmicha akka quba hin qabne himanii adda baafatanii tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatan BBC'tti himaniiru. Saddachi ajaja kennee jedhan fakkaata. Ajajni mana murtii kenname immoo kabajamuurra jira. Rakkoon akkasii yoo jiraate yaala waliin wal qabate ni ilaalla. Gammaa sooshaal miidiyaa irratti wanta dubbate qofa malee gara biraatiin wanta bare tokko illee hin jiru. Mana yaalaa geessuun dirqama keenya nama qabamee nama shakkamee nama mootummaa harka jiru. Kana hoo godhuu baatan garuu yakka jechuudha namtu namni kana godheen qoratamaa hin gaafatamas. Amma wanti kun dhugumaa lafarra hin jira akka jiru sanullee hin barre yaani eegamma. Dhugaadhaa moo dhugaadhaa miti kan jedhu sanullee hin barre ilaalla argatanii booddee deebii kennuudha. Sasaa Birruu Baarootumsaa Oromoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Bakar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii fi Adamsaa Addoo